Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoota kabajamtoota channel YouTube keenya hundi keessan baga nagaan dhuftan daawwattoota keenya har'aan tanas barnoota haarawaadhaan deebi'ee dhufeen jira isiniin jedha daawwattoota keenya hundi keessan na hordofaa Gmail keessan akkaataa recover jala kaa'atanuu fi lakkoofsa bilbila keessanii Gmail jala akkatti kaa'atanuu fi akkasumallee barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e kanneen illee warri YouTube qabdanullee hundi keessan kanneen har'aan tana isin agarsiisuu deemu hundi keessan itti fayyadamuu qabdu Gmail yeroo banattanii kaatan akkamitti akka verify godhatan isin agarsiisa na hordofaa isin jedha akkasumas daawwattoota keenya channel kanaaf haarawaa wartaatan baga nagaan dhuftan isin jedheera channel kiyya subscribe godhaatii ol kajettu gubbaa kaawwadhaa maatii kottaa dabalamaa isin jedha warri channel kana subscribe godhattanii qabdan immoo galatoomaa isin jedheera like share gochuun irraanfatinaa isin jedha daawwattoota keenya gara barnootaa ogguudhumnu daawwattoota keenya Gmail guyyaa kaleessaa yoo warri na hordofaa jiraatan Gmail waliin bannee jiru akkamitti akka Gmail sana passport cimaa itti goone akkasumallee two step verification kan jedhu on godhachuu qabna isin jedha daawwattoota keenya akka namni Gmail keenya keessene namoonni biraa Gmail keenya keessa seene mistira nuti hojjennu ni waliin akka inni hin ilaalle akkamitti akka goonu waliin ilaallaa hundi keessan na hordofaa isin jedha akkasuma daawwattoota keenya Gmail kaleessaa ganne sana irra kaawwattu Gmail waa haarawaa ka guyyaa kaleessaa waliin banne tulle hankoo kun gubbaa kanarra jira Gmail sana bakka na eega kaawwattanii manager your Google account kajiru kana okeetti gootu manager your Google account kajiru eega okay gootanii akkamitti akka password keessan verify gootanii fi recovery keessanii jala kaawwattanu isin jechuudha wattoota keenya akkasumas eega akkas tuqxanii kaatanii haala kanaan fidee isinii baasa mallattoo raajifannoo ka isin agarsiisu kun jechuudha mallattoon bicaan kuni raayitii ta'uu qaba mallattoon kun raayitii ta'uu qaba akkamitti akka raayitii gootanu isin agarsiisa gubbaa kanarra home ka jedhu jira personal info jira data and the price ka jedhu jira secret ka jedhu jalani seentu secret ka jedhu jalani seentu gubbaa kanarra asatoftanii secret ka jedhu kunillee akkasitti mallattoo raajifannoo osoo hin taane raayitii taa'ee qaba qulfiin kunillee qolloofamuu qaba isin jedha daawwattoota keenya akkasumallee asirratti adda email address isin jedha email takka bakka kana kaawwachuu qabdu isin jedha akkamitti akka keenyu waliin ilaallaa hundi keessan na waliin tura akkasuma irraan gadee kana maal fayyadamtu irraan gadee kana keessa seenuudhaaf daawwattoota keenya akkasuma sign in Google to account ka jiru kana oguun tuttu sign in to Google password ka jiru kana password guyyaa kaleessaatti nanne majammaraan itti goona password sana likkii ta'uudhaa fi password sana yoo daganne akkamitti akka jijjiirrattanuu fi akkasumallee password sun likkii ta'uu dhiisuu asirratti ilaalla password sana yoo dagattan asirratti forget ka jiru ni fayyadamtu yoo password sana beektanii itti nattu an fakkeenya password sana mee yoon yaadadhe itti naqa akkas guyyaa kaleessaa kan hin fayyadamee ture password sun likkii ta'uu baannaan isiniif hin qeebalu yoo likkii ta'e isiniif qeebala eegatti naqxanii next gootu haala kanaan password keessa yoo irraanfattan forget ka jiru fayyadaman ta'e daawwattoota keenya forget eega tuqxanii password ka biraa ummachuu dandeessu ni jira yoo password keessan yaadattanii haala kanaan isiniif fidaa isin jedha daawwattoota keenya kabira qayyiruu barbaadamoo kanumatti gochuu barbaadda isin jedha bakka kanatti kabira jijjiiruu barbaadamoo kanuma gochuu barbaadda an fakkeenyaaf kanuma gochuu barbaada isin yoo kabira barbaaddanii kabira asirratti addisii naqxanii jijjiiruu dandeessanii isin jedha daawwattoota keenya password kabira yoo bakka kanatti kaawwachuu barbaaddan ganjallaatti kanattan illee kanuma gubbaatti naqxanu asitti naqxu ganjallaatti illee kanuma gubbaatti galchitan asirratti illee ni galchitu akkasuma eegatti naqxanii kaatanii daawwattoota keenya haala kanaan itti naqxu ndaalle eegatti naqxanii kaatanii next ni gootu asirratti change password ka jiru save gootu isin jedha daawwattoota keenya save gootu gara fuuldaatti isin password keessa likkii ta'uu isaa haala kanaan barachuu dandeessan isin jedha daawwattoota keenya password keessa likkii ta'uu isaa haala kanaan asirratti dogoggoreen jira ka olii ta'e gadii ta'e barree malee mallattoo qayyiin agarsiisa yoo sirriitti naqiraadhe right na godha akkasuma sirrii miti jedhee asirratti na agarsiisaa jira isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan sirreeffadhu jedhaa jira akkamitti akka sirreeffattanu akkasuma password keessa yoo tiikilii hin ta'in haala kanaan sirreeffadhu isin jedha akkamitti akka sirreeffattanu ammallee ganjallaatiif ka gubbaa kun addaa jechuudha isin jedha ni sirreessame Mani mukura chen kajitu kan itu kah malee likkii miti naan jira daawwat haala kanaan hanga inni isin qeebalutti itti naqxu fakkeenyaaf an jijjiireetti naqu bakkanatti qubeedhaan wal maktanii haala akka amma inni isin qeebalutti itti naquu qabdu isin jedha daawwattoota keenya lakkoofsa adda fayyadamtanii itti naquu qabdu hanga inni isin fudhatutti isin jedha yoo inni isin fudhate malee erga durfachuu dandeessinu password cimaa ta'e qubeedhaan wal maktanii bakka na gootanii akka inni isin fudhatu gochuu qabdu isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan jijjiirrachuu dandeessu password duraan ilaalee qayyirachuu dandeessu isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan verify gochuu dandeessanii password karaa sirriidhaan uumuu dandeessanii ka Gmail isin jedha daawwattoota keenya eega haala kanaan password itti naqxanii kaatanii yookiin immoo password likkii ta'e itti gootanii kaatanii asirratti get start isin jedha get start gootu ni tuqxu
raayitii godhisin jira raayitii gootu eegatti gootanii kaatanii asirratti illee kun verify godhisin jira verify lakkoofsa nambaraatiin lakkoofsa bilbilaatiin verify godheedha verify ka jettanii tuqxoo guutakkaaf lakkoofsa bilbilaa keessanii itti naqxu lakkoofsa bilbilaa osoo hin naqin duratti mallattoo xiyyaa tuqxanii biyya keessa jirtanuu kaa'uu qabdu alaabaa Itoophiyaa waan hin jiruuna alaabaa Itoophiyaa naa kaa'ee jira lakkoofsa koollee naa kaa'ee jira kunoo lakkoofsa guyyaa kalisaatti hin bane isin lakkoofsa keessatti naqxanii next gootu akkasumallee okeetti gootu egaa next gootee kaatanii koodii isin ergu bilbila keessan irratti koodii bilbila keessatti isin ergame kana bakka kana ni galchitu isin jedha daawwattoota keenya haala kanaan koodii bilbila keessanii bilbilatti koodii isin gala koodii isin galee bakka kana galchuu qabdanii isin jedha haala kanaan koodii teelee isin ergitetti naqxanii kaatanii next gootu gara fuuldaatti deemuudhaaf achi dindeeni gootu ammallee raayit gootu asirratti connect gootu ammallee bakkaatti connect ni gootu bakka kanatti connect ka jettu kan ni tuqxu connect eega gootanii asirratti turn on isin jedha on gootu ammallee kan ni tuqxu guutakkaaf update right isin ta'e jira jechuudha isin daawwattoota keenya haala kanaan dudduubatti deebinee paaspoortii ammallee dudduubatti deebinee waan sirreessinu jira na eeggadhaan bakka kanatti daawwattoota keenya recovery email jala kaa'uudhaaf gara olii lakkoofsa nuu kaa'ee jira isin maal gootu ganjallaa kana eega dudduubatti deebisanii ganjallaa kana recovery email ka jiru ni jira eega paaspoortii keenya goonee mallattoo raajifannoo sila raayitii nu godhee jira kunoo sirra amma maaltu nu hafee recovery jala kaa'achuun nu hafee bakka kanatti recovery email ka jiru waan ni tuqxu guutakkaaf fiila fiitii masaa xiyya sana ni tuqxu Gmail takka bilbila keessan keessaa akka qabdan jechuudha. Gmail akkaataatti malatan guyyaa kaleessaa sin barsiisan ture. Gmail bilbila tokko irratti Gmail 10 ol fayyadamuu dandeessanii giddeetaadha. Gmail fayyadamuun warri chaanala YouTube qabdanu warri chaanala YouTube hin qabnellee Google yeroo bilbila namarraa bitan Google keessan yookiin immoo akkaawuntii Gmail keessan banachuun baay'ee barbaachisaa isiniin jedha. Akkasuma daawwattoota keenya eega akkasitti tuqxanii bakka kana fi lafiitti eegatu. Bakka sana eega tuqxanii haala kanaan paaspoortii hammaan tanatti goone kan nu gaafata. Ammallee paaspoortuma sanatti naqxu. Kamaan tanatti gootanii darfattan alammaan waliin uumnee kaane bakka ni galchitu. Majammaraadhaaf eegannee galchitanii kaatanii next ni gootu. Paaspoortii gara olitti hammaan tanaa wajjin galchinee kaane jechuudha. Eega galchitanii kaatanii haala kanaan bakka kanatti illee iimeelii keessan bilbila keessan keessa iimeelii takka fiddanii as galchitu isiniin jedha daawwattoota keenya. Iimeelii takka Gmailii takka kan bilbila gubbaarraa qabdan bakka kana galchuu qabduun isiniin jedha. Fakkeenyaaf Gmailuma takka kan qabuuf deeyaa galchuani. Gmailii takka eega galchitanii ammallee asirratti next gootu Gmail bilbila keessa irra jiru eegatti galchitanii next gootu bakka fiilja fiitii sana koodiin Gmail isaa irratti isinii galu fiddanii asirra galchitu ammallee koodii Gmail irratti koodii teeleen Gmail irratti ni ergitu bakka kana fiddanii verify gochuu qabdu giddeetaa ni yaada daawwattoota keenya. Haala kanaan koodii email keessaa akka teelee isinii ergite fiddanii verify fittiin gootanii isiniin jedha daawwattoota keenya. Teeleen emailii irra keessa irratti koodii isinii ergiti ankoo shabaqaa taayilii hin qabnee fi harkisaa jira isiniin jedha daawwattoota keenya. Akkasitti eeganii akkasitti gootanii fixanii kaatanii dudduubatti ni deebitu daawwattoota keenya. Eega koodii verify gootanii kaatanii dudduubatti deebinee waliin ilaalla ammallee mallattoo silaa kun raayitii taateetti amman tana mallattoo raayitii goone jirra isin jechuudha daawwattoota keenya. Imeelii keenya namni keessa galee nu waliin ilaaluu hin danda'u yookiin immoo imeelii keenya ka alammaa recover jedhee mallattoo raajifannoo sin agarsiisu asirratti illee imeelii takka jala kaa'attanii lakkoofsa bilbilaallee gubbaa jala kaa'attanii jirtu jechuudha daawwattoota keenya. Ammaan tana waa tokkittiin nu hafee akkamitti akka qulfii kana qolloofnu hin jedha daawwattoota keenya. Qulfii kana akkamitti akka qolloofuu dandeessanu ammallee namni Gmailii keessan qabatee dhufee bilbila keessan keessa seenee waan isin goota ilaaluu danda'a isin jedha. Qulfii kana qolloofuudhaaf two step verification kan jedhu kana ugguu takkaaf ni tuqxu. Two step off ka jedhe kana on gochuu qabdu ugguu takkaaf ni tuqxu isin jedha daawwattoota keenya kana ugguu takkaaf irra ni tuqxu. Egaa bakka two step jedhu tuqne innis paaspoortii nu gaafata ka Gmailii kanaadha. Two step verification irra eega egaa paaspoortii itti goonee seef nu godhee jira ammaan tana seef bakka jettu kan gootu two step verification paaspoortii nu gaafata. Two step verification paaspoortii kan keenya kaasa emailii duraanii eegatti naqne amma seef nu godhee jira isin jedha daawwattoota keenya. Asirratti qulfii asirratti get star ka jedhu ni mul'ata. Get star ka jedhu goota kan tuqxu gara fuuldaatti deemtu jechuudha daawwattoota keenya. Get star ka jedhu kana eegatu tuqxanii ammallee connect ni gootu kan jallaa kanatti connect ka jedhu ni mul'ata. Ammallee lakkoofsa bilbilaa kana send kooduu asirratti illee koodii eegamu seenuuf lakkoofsa nu gaafataa jira send ni gootu miseejiidhaan akkam isinii seenu miseejiidhaan akka text miseejiidhaan akka lakkoofsa bilbilaatti koodii isinii seenuu gootanii ammallee koodii asirratti kun baay'ee barbaachisaadha. Koodii lakkoofsa bilbilarraa isinii seene fiddanii asirra galchuu qabdu ammallee annee koodii waliif hin deemnaa isin jedha daawwattoota keenya. Koodii nu seene hin deemnaa asirratti koodiin Meja.
Sadi koodii ana argite teelee na argite naqa isiillee koodii keessatti naqxanii haala kanaan next gootu isin jedha daawwattoota keenya pinni haala kanaan wayin immoo two step verification kan jedhamu haala kanaan hoggusin passport likkite itti naqxanii akkasumallee koodii teelee isin argite sim card keessa sirka jiraachuu barbaada sim card akkasumas akka haala kanaan hoggusin connect gootanii right gootanii haala kanaan on isin ta'uu danda'a isin jedha daawwattoota keenya two step verification haala kanaan on godhachuu dandeessu isin jedha daawwattoota keenya hundi keessanuyyuu haala kanaan two step verification haala kanaan on godhachuu dandeenya isin jira amma emailiin illee message nu erge jira google account keessan isin immoo abiraati recovery akkaataa nuti jira kaannee fi koodii keenya karaa sirrii ta'een akka nuti jijjiirannee jirru message illee nu erge jira isin jira google illee haala kanaan daawwattoota keenya two step verification kan jirullee haala kanaan godhachuu dandeessan isin jira hundi keessan dudduubatti deebinee amma two step verification kun on ta'uuf ofii ta'uu isaa laallamee two step verification haala kanaan on godhachuu qabdu isin jaa daawwattoota keenya emailii keessan ta'uudhaaf kan biraa ta'ullee yoo akkanatti on isin godhatan malee namoonni biraa keessan galee isin laa'uu danda'a isin jira qulfii siraallee asirraa baddee jirti isin jaa daawwattoota keenya haala kanaan qulfii siraa meerraa kan silaa mallee banaa ture amma sirra hin jiru mallattoo kanallee kan mallattoo raajifannoo raayitii godhannee jirra isin jaa raayitii biluu ta'ee taa'uu qaba haala kanaan daawwattoota keenya Gmail keessan paaspoortii isaa jijjiirrachuu dandeessanii ammallee recovery emailii keessanii haala kanaan jala kaawwachuu dandeessanii akkasumallee daawwattoota keenya two step verification kan jedhullee haala kanaan on godhachuu qabdu gara ofirraa isin jaa daawwattoota keenya emailii keessanillee karaa sirrii ta'een cimsitanii paaspoortii emailii keessanii jabeeffachuu qabdu isin jira haala kanaan hundi keessanuyyuu daawwattoota keenya haala kanaan emailii keessan jabeeffachuu qabdu isin jira hundi keessanuu daawwattoota keenya emailii keessan nama wajjin akkam gaa namni akkasiin ilaalle namni akkasiin emailiitti fayyadamaa jirtanuu akka isin ilaalle fi kanneen akka haala hamma an isin jijjiireen paaspoortii isaa jijjiiradhaati karaa sirrii ta'een akkasitti daawwattoota keenya paaspoortiidhaa fi recovery jala kaadhaati raayitii godhadhaa itti fayyadamaa isin jedha yookiin namni Facebook irraan seenee Facebook irraan dhufee isin keessa seenee Gmail keessan ilaaluu danda'a isin jedha daawwattoota keenya Gmail keessan keessa seenee ilaaluu danda'a isin jedha namoonni biraa bilbila akkasii fayyadamtanu bilbila keessan keessa seenee waan isin fayyadamaa jirtan isin wajjin ilaaluu danda'a isin jedha mallee haala kanaan hundi keessan qayyarachuu qabdu isin jaa daawwattoota keenya barnoonni keenya irraa yoo isinitti tolee laayikii tokkoon irraanfatina hanga walitti deebinutti nagaan naa turaa isin jaa daawwattoota keenya